Viidiyoo kana obboloota koo gadhumaa dhaggeeffadhaame waan hiriyaa irratti hojjettee maraachite jechuudha dhugaa dubbachuuf. Hiriyaa amma yeroo ammaa hin amanin. Dhiira ta'ee dubartii ta'ee hiriyyuma yoo maqaa si hawamu barbaadde malee hin iyyinatti. Okay. Maaliif dheengadda na dheessite? Maaliif dheengadda? Os والله ما قاسي وامان اوكي اوكي لما ميك اسن لما ميك اسن لما ميك ها سادي انا اما شيك تتاسا شيك تناكن شيك تتاسا اوكي اوكي هم باتا مبات ها اوكي طيب شوف نما دي بس قلت له على جرا ايوه نما دي بس قلت له على جرا اوكي نما دب سغالي كانان نما دب سغالي كاناتو سلبنا كيتي مالتين غلمو ايغا سياسر راغبونه جنان اسر راويتا غدبونه نما مليون الله كامو تفلا سيچاكاس ايه شيت جديس كان كني كجال اللي جد سن لكن إساسوس لكن داف هاي ألا نما هنغنا جرا ولت جبانا إذا هنغنا لبون كينيس والبو لبون والبافنت والرت واي hama waan nuraa hin eegamne walirratti yaanne jechuudha. Akkuma viidiyoo kana argaa jirtanii obboleettii keenya tokko obboleettiin irratti hojjetanii mucayyoo kana maraachan. Mucayyoo kana maraattee kunoo akka isheen ta'aa jirtu akka isheen bu'aa jirtu akka isheen sheekarraa kaase jedhee akka isheen bu'aa jirtu argaa jirtan. Hedduutu akka na gaddisiise dhugaa viidiyoo mucayyoo tanaa ilaalee jechuudha. Viidiyoo mucayyoo kanaa baay'eedha kan isaan wantoota akkana ijoollee kana irratti hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Hedduu na gaddisiise maaliif ilmi namaa kana hagam akka jiraatu hin beekneef waan hamaa waan badaa waan likiskisa waan borunuuf hin taane waan borurre iddoo har'a addunyaa ergisaa tanaa dhiisnee iddoo addunyaa isii boruu isa illee nu gaafatutti dhiphanna jechuudha. Dhugaa waaqaa jechuudha. Wanti kuni waan likiskisa wanta ofiifillee jireenyuma kee ilma namaatiif hin taanedha kun. Kuni jireenya lubbuu namaati irratti kan faradamudha. Lubbuu namaati irratti faradanii irratti hojjechiisan mucayyoo kana jechuudha. Maaluma godhamee bakka ishii sanbuutee nyaatti immoo waan ishii sanbuutee nyaata immoo maal waan madabaa waan hin barbaachisne walirratti yaaduun maali saba koo maal akkam ilma namaa akkamitti wajjin jiraata kaabineessa ta'e xiqqishumatti xiqqoo ishee ol kaatu yoo malkii bareeddu yoo ol kaatu yoo waa taate sirratti hojjisiisan. Maali dhanni kun likiskisni olii gad oofan kun maali kun edaa yarana bakkuma hundatti likiskisni kun ala keessan qabu mana keessan qabu dhugaa rabbii jechuudha. Biyya keessan illee hin jira. Biyya alaallee hin jira likiskisni akkanaa kun jechuudha. Waan inni waa oolchu. Dhugaa waaqaa keessattuu ijoollee kan arabaa namarraa illee ni ikkatu jedhanii adaraa of eeggadha. Waaqayyo namaa eegu malee jechuudha. Innaa mucayyoo kana akkuma beekamu irratti hojjetanii mucayyoon kun akkatti himachaa jirtu akka isheen hojjettee jireenya ishee hin fooyyeffanne akka isheen jaalattee jaalallee ishee wajjin jiraanne akka isheen ol hin kaane akka isheen cabdee haftu akka isheen kuftee haftu irratti hojjetattee jechuudha. Hiriyaatu irratti hojjeta. Hiriyaan bara kanaa eenyu mallee hin amanin. Hiriyaa bara kana hiriyaa dhayattee sitti dhagahin. Keessattuu hiriyaa shamarranii badduudha irraa fagaadhaa kan jennu isa kanaadha jechuudha. Hiriyaan likiskisatti goorti giiftii ta'u maqaa keessanillee akkanuma maquma yeroo namatti illee biyyatti illee maqaa himatte maqaa ijoollee janaa waan himatina sirreetti himatina dhugaa isin obboloota koo. Rabbi ilmi namaa kun bineensa ta'ee jira irraa fagaadhaa. Walirraa faffagaadhaa baqa adda jiraadhaa. Adda jiraadhaa garaa ofii kanaa yoo dadhabnaan neexootti dhuguu jedha Oromoon. Garuma ofii kanaa yoo si dhukkube yoo baqa mamtee yoo jettee heexootti dhugdaamte akkasan ilma namaallee akkasuma.
garuu akkuma garaasan hin amanin irraa gori ka garaa keetti ol dusayetti irraa gori ilma namaarra illee fagaadhu. Ilmi namaa booda qileexa si gata, booda du'aaf si kenna, booda dabarseeti lubbuu ta'e baasa. Kanaaf booda si maraacha. Mucayyoo kana maraacha hin dhiyeeti kunoo. Isheen irraa kaasuudhaaf waa hunda gaafachaa jira. Hedduu nama gaddisiisa. Ijoollee isaan boqotte meeqatu jira? Hedduun beekaan iyyuu. Waan baay'eedha kan warratti hojjisiisan. Dhiirris kan irratti hojjisiisuu hin jira. Shamarris kan irratti hojjisiistu hin jira. Kun qabeenyaaf kun ani maaloo addunyoota shaffantanii amma qabeenya fa'aa namatti hojjisiisan. Kun baqaana caalti jedhee kun dhiiraaf jedhee warratti hojjisiisa kun maalidha kun? Maal obboloota koo hagamuu hin jiraannu hangam takka jiraannaa? Hangamu takka jiraannu kuma lakkoofna malee kuma hin jiraannu bara. Kanaaf maal obboleewwan koo? Adaraa waan namaa warratti yaadina. Adaraa namarraa illee fagaadha. Hiriyoota keessa irraa fagaadha. Hiriyaa eettanii kan itti baxxantani warraa fagaadha. Har'a si hojii nyaattee boru akkana si goote waan ta'eef irraa fagaadhu. Hiriyaadha kan nama mucayyoo kan akkana godhe. Hiriyaatu ishii maraache. Hiriyaatu waan hin taane keessa ishii galche. Irratti hojjisiiste na caaltii bakka tokko akka hin geenye hiriyaa gaarii akka argan ofii isheetii akka hojjetteef jijjiirra maatii ishee akka hin jijjiirre irratti hojjettee biyya namaa keessatti akkana taate. Hedduutu akka na gaddisiisa. Amilee nama cabsa wanta akkanaa kun. Naa obboloota koo kanaaf hiriyaa badduurraa hiriyyuma kan jedhamu iyyuu hiriyyuma baafatina. Hiriyaa sa'aatii ammaatti hiriyaa lubbuu ta'e galaafattu yoo taate malee hiriyaa wajjiniin guddadhee wajjiniin jireenya kee jijjiirra jettu hin jirtu waan ta'eef hiriyaa kanarraa fagaadhaa. Hiriyaan ammaa lubbuu ta'e bichaadha. Lubbuu ta'e bichaa si baasuu barbaaddi malee wajjin jiraattee jireenya kee akka waliif fooyyeffattu hin barbaaddu. Kanaaf adaraa keessa irraa fagaadhaa. Bakka fagootti irraa achi siqaayi. Jireenya ishee mataa ishee haa jiraattu. Isheenis isis jireenya ishee mataa irratti jiraadhaa. Nama hundatti maqaa keessan himatinaa. Footoo keessa illee footoo rakkoon qabu garuu maqaa keessan baay'inaan himatinaa nama hundatti. Nama isin hin beekne fa'aatti himatinaa maqaa keessan. Dhugaa waaqaa jechuun maqaa saniillee himachuu qaban jedhan. Maqaa san fa'aa namarratti hojjisiifatti jedhan. Seexanni ishee irratti haa hojjetu inshaallah. Akkatti nama gubduu dhugaa waaqaa jechuudha. Mee namumti kun maaliif addunyaa irratti wal jibbina jira nama ani silaa hundumtuu jireenya ofii mataa ofii jiraatu hundumtuu akkuma ofii dalagata malee akka namaa nyaatu maa kana tattaa namni inaafee warruma inaafu kana dadhabne dhugaa waaqayyo jechuudha. Shamara inaaftuuf dhiira inaaftuu rabbi nurraa haa qabu rabbi. Waanuma namaatitti inaafu maalidha? Abbaan fedhe waan fedhe haa godhatu abbaan fedhe akka fee haa godhatu. Kanaaf irraa fagaadhaa adaraa keessan hiriyoonni isin balleessite. Hiriyaadha sa'aatii ammaa warratti waan hamaa warratti yaadaa jiru lubbuu fi kan baasaasisaa jiru jechuudha. Akkuma dheengadda mucayyoo biyya alaa jirtu kan odoo laayifii irra jirtu sani mucayyoo sun koriyaadha moo jechaa bakka isheen beekona waan ishee mucayyoo sana odoo hiriyaadha miti kan akkasitti ajjeesiise. Hiriyaatu lubbuu ishee baasise jechuudha. Hiriyaa duraa wajjin nyaattee wajjin dhuddee wajjin waa hunda laayikii hundi dabarsanii jedhanii har'a immoo garagaltee qabu gootee ajjeesiste jechuudha. Akkuma kana tunis immoo kan kana irratti hojjettiif akka isheen caalle akka isheen maraattee argamtuuf. Kanaaf hiriyaa irraa fagaadhaa kan isin jennu isa kana. Hiriyyuma kan jedhamtu ammaa achan hin baafadhu hin barbaadu. Hiriyaan ishee abaddu. Hiriyaan shamarranii keessattuu hin baafatin. Hiriyaa dhiiratu isin wayya hiriyaa dhiiraa wayya. Hiriyaa dhiiraa jaalala moo ta'e malee bee waan biraatiif siifannoo hin jedhu. Hiriyaan shamarranii badduudha. Badduudha dosee wajjin nyaattu garagaltee si nyaatti. Innaa kanaaf adaraa irraa of eeggadha irraa of tiksaayii badduudha. Kanaaf kana dhaamsi kooyi obboleettii keenyas waaqayyo si haa fayyisu. Fayyita hundumtuyyuu harka waaqayyo jira waan ta'eef fayyita waaqayyo si haa fayyisu. Adaraa keessan of eeggadhaa. Ilmi namaa qaata bineensa wayya ilma namaati mannaa bineensa bosonaasa wayya. Dhugaa waaqa isin jedha sa'aatii kana keessatti. Sa'aatii bara akkanaa kana jaarraa 21ffaa kana keessa ilma namaatirra bineensa bosonaa wayyaa jechuudha. Bineensi bosonaa gaafatti madatte wajjiniin jiraatta garuu ilma namaa wajjin jiraachuu hin dandeessu. Lubbuu keessi baasa. Bineensi sirraa nyaatee si nyaatu. Dhugaa waaqaa sin jedha bineensi meetti madaqaa si nyaatee si nyaatu bara. Yeroo hundumaa dhufeetuma sirraa nyaachuu barbaada malee garagalee si nyaachuu hin barbaadu. Sirraa si wajjin taphata si wajjin sitti firooma. Ilmi namaa akkasii miti. Kanaaf irraa fagaadhaa waaqayyo sinaa eegu.